كان عثمان موته قول جماري كبسيسوتين في عدبت yaadatte takkaa namni maqaa koo kaasee hin beeku. Kanaafuu galatoomii irra deebi'ee galatoomii. Akkam jirtu hordoftoota kiyya bakka jirtan keessaa qabu viidiyoo biraatti walitti deebi'ee jirra. Viidiyoo wanta akka bartan kan dabdii guddaa sirraa qaba. Waaddi kan itti gaggeeffamaa oole irratti namoota nyaatan waliin ilaalaa dheengadda akkuma beekamu filanneetu ture jechuudha. Namoota dorgommiif dhiyaatan yookiin Hacaaluu Hundeessaa waaddi marsaa lammaffaatti aarsoota dhiyaatan walii wajjin filannee turre. Isaan keessaa eenyutu nyaate eenyutu dhiisee isa jedhu walii wajjin ilaalla. Egaa weebsaayitiin Hacaaluu Hundeessaa awwaardii aarsoota filattan sana PDF'dhaan karaa iimeelii isiniif ergaa jechuudha. Warroota isin filattanii saniif warrooti nuu filannee waggatiin kursureedha weellisaa cimaa waggatiin dinqeessaadha weellistuu cimaa haaraa baranootiin keewol naggasaatii weellistuu cimtuu waggaatiin daangaa ciqananii weellistuu cimtuu haraatiin tiijii kaasa'uun wallee aadaa rukuttaatii irratti xiyyeeffateen addisuu kabbadeetii wallee ammayyaatiin baakoo sheekisaa filanne jechuudha. Warri kun nyaataniiru moo hin dhiisan isa jedhu warroota nyaatan kana waliin junaalaa hagarmaattiin afaan ture. Weellisaa cimaa haaraa leencoo guddinaa simbaasuu filatamtuu koo keessa ture. Tokko galatooma gammo'ee eenyu sinitti fakkaata? Jaabare. Keewol. Jaamaree yaani kesiin muuqananii jaamaree yaa bilillee ofiin hawwanii kan harkaaf si araadanii kan gurmuun si barbaadanii. Dhugaa baay'ee namatti tola. Filannoon keenya sirriidha jechuudha. Nuti wallee cimaa haaraatiin namoota aarsoota haaraatiin jamaree filanne jechuudha. Kan gadda viidiyoo isiniif hojjennetti tokko milkoofneera kaayittaanuu ilaalla. Weellistuu cimtuu haaraa. Weellistuu cimtuu haaraatiin eenyutu moo'e? tiijii kaasuun. Garuu wanti nu filanne sirriidhuma dhugaa rabbi filannoon keenya baay'ee na ajaa'iba. Eenyutu moo'e? Kaasa'uun. TG Kaasa'uun waliif hubachaa. Dhugaa baay'ee namatti tola. Filannoon keenya sirriidha. Wallee haaraatiin tiijii kaasuun waliif hubachaa filannee lama milkoofneerraa kaayittaanuu ilaalla. Wallee aadaa waggaa ilaalla. Nuti wallee aadaatiin nuti addisuu filanne sillee wayyaa filanne wallee aadaa waggaatiin rukuttaa irratti kan xiyyeeffate kan jiru sanaanii addisuu kabbade sillee wayyaa sana filanne jechuudha. Yuutuubootee. Tole galatooma. Hin beektanimi. Neefsaa daangaa Hayilee. Makiina yaabbadhee. Wallee aadaatiin iseetu nyaate garuu iseen wallee weellistuu dubaraa cimtuu bara kanaatiin nyaattee itti deebite. Maaliif achi ture waan ta'eef iseen awwaardii lama nyaatte. Nuti kan nuti filanne wallee dubaraa cimtuu bara kanaatiin isee filanne wallee aadaatiin immoo addisuu filanne. Aadaadhaan iseen nyaate cimtuu bara kanaatiin iseetu nyaate jechuudha. Itti addisuun nyaate gaarii ture wallee aadaatiin akka nu filannetti jechuudha. Maanaaf muuziqaan sun baay'ee manatti tola beekone sirba aadaatis baay'ee natti tola. Deebi'ee immoo gurbaan sunis haaraadha. Fireeshima sirbituma haaraa ta'e iyyuu baay'ee dandeettii cimaa qaba dhugaa. Sanii fi sirbituu haaraan erga jamaree nyaachisne isa kana immoo aadaa yoo nyaachisne daangaa immoo dubara cimtuudha yoo nyaachisne
normaalii dhufaa jechuudha akka kiyyatti. waggaa kana eenyutu moote? Kursurree yetaa waggaa. Wama. Nah, yang tadi itu wamu. Iya juga. Cool surre. Raswa dua. Beta, kanjuru beta, takam tahu beta, bulu beta, kakak kabdu beta, kanama kudo beta. Kajem filatu, kapaten malatu, morkata di jumatu, kancete membatu, milkain kulimba. Musika Oromo, Anata Datin. Tani wandam nalena sure gachu milke sani kargat makama balle sani sodu gafa ke sani duga duma fula me sani akorun garsi sani akrabu akati sani Womu Karamotu Kuma Iba Toko Kursurree egaa kuma 100 waliin nyaateetu jira jechuudha. Dhugaa kursurreen baay'ee maalbeemiinsaa hin jiru dhugaa. Maybe warran wal dorgomu ana akkasaan baasan isin barree sirbicha isin dhaggeeffannee garuu baay'ee kursurreen sirba ajaa'iba baase. Sanuu tiraakii jaamu meeqa qofa baase garuu shanii walitti albeemii jedhama jedha akkasaan seera baasanitti. Sanii fi dhugaa muuziqaa baay'ee nama ture. Itoo kursurree albeemii nyaannatee beekaa loloo cimaa akka ture. Dhugaa keeroogiraafara kana yeroo baay'ee kanaan dura badhaafamaa hin turre isaanii barana reefu badhaafamuu isaaniiti. Saniif dhugaa hojii boonsaadha kan isaan hojjechaa jiran keessumattuu arsoota gameeyyii namoota dur sirbaa turan namoota namni kamuu hin yaadanne yaadataniiti kan isaan badhaasaa turan jechuudha namoota lubbuun hin jirrellee badhaasaa turanii saniif dhugaa baay'ee awaardiin baranaa bifa ajaa'ibaa ta'edha kan inni geggeeffame keessumattuu keeroogiraafara badhaasuun isaanii waan baay'ee namatti toludha maaliif muuziqeessaa tokko yookiin kiliippii tokko muuziqaa yookaan muuziqaa fakkeessu isaantu keessa jira isaantu shubbisaan maaliin bareecheeti kan isaan muuziqaa sana uummata biraan gaanii jaalatame badhaasa argatan jechuudha saniif baay'ee namatti tola. Choreography Shimallis kan moote eenyudha? Tulluu Hirkoo Tulluun Falmattuu badhaasa kana kan adda godhu immoo Walumaan dhufanii fudhatu. namni kursurree albeemii badhaafame birrii 100 wajjin badhaafame warri kun birrii 50 wajjin daangaa achi kana ni birrii 50 si'a lama badhaafamte seenni 100 Bakka gammadan Shimallisiif Tulluu Gulaalli viidiyoo bareedaa ne eenyu akka mo'ee kaardii nuuf laattu? Artist Lios Ababotti. Elias Ababotti bakka bu'aasaatiin fudhachaa jira. Klippii bareedaan klippii bareedaan direct nama godhee ilaallata waan ta'eef viidiyoo abbaa bootii sana direct godhuudhaan klippii bareedaa jedhameessatu nyaata jechuudha. Justus Muuzikeer Sitna Badula Sittina Badula
maa inni sheenoon jijjiiramtu ammas ijoolleedhaa jettanii dhugaadhaa haamileen itti xinnaata. akkam jirtu baga rabbi kanaa waliin nu ga'ee Hacaaluu Hundeessaan hin duune Hacaaluu Hundeessaan garuu haati manaasaa wabiin na yaadattee jimmatti dawwaltee yaa sittiinaa waggaa Hacaaluu kabajnaa achitti akkanaa argamtu jettee galatoomii sinee Hacaaluu Hundeessaa gannatatti rabbi isa haa qanansiisu. Maaliif jennaan na yaadattee takkaa namni maqaa koo kaasee hin beeku. Kanaafuu galatoomii irra deebi'ee galatoomii. Dhugaarabbi awwaardii baranaa wanti adda godhu keessaa wantoota akkasiiti jechuudha. Dhugaa amma sittiinaa kana namti yaadate hin jiru. Sirba see durii beektu dhugaan akka kiyyatti lubbuun illee jirtedha yaadaan turre dhugamaa fi sirboota durii kuni arsoota durii kuni baay'een isaanii lubbuudhaan hin jirani akkasumatti fakkaatu. Sirboota isaanii baay'ee jaallatamu garuu lubbuudhaan jiru si'u namni hin yaadatu beekaa gatamanii maafu namoota akkas akkasifaallee yaadattee dhuftee waamti waamanii badhaasuun isaanii baay'ee kan baranaa kana awwaardii kana adda godhaa dhugaa arsoota buleeyyii hedduu jajjabeessaa turanii namoota dur muuziqaa hojjechaa turanii aartii keessatti walaloo barreessuu keessatti shubbisa keessatti diraamaa aartii oromoo kan jedhame keessatti gahee guddaa warra taphachaa turanii baay'ee isaanii waamanii badhaasaa turanii warra lubbuun jirrellee maatii isaaniitu dhufe yookiin ijoollee isaanii dhufee badhaasa fuuchaaf ture dhugaa baay'ee qophii namatti tolu ture inni barana baay'ee sirriitti qophaa'ameera ajaa'iba dhugaa baay'ee qindeessaa cimaa waggaa Anis deebi'ee bahaadha milkeedha. Anis gabiitu nyaata jechuudha abbaa milkii. Garuu qindeessaa cimaatti yookaan sirbanni qindeessee haadha milkiisuma kan isaati malee hin beeku. Dinqeessaa dorgomeera. Dimtumoo magaalaa tallaa kaskoo. Deedimuutu dorgomeera. Bishaan hundi waan caalatti fakkaatu. Sibiila onnee luuga matee agartuu takaalaa dhufti haati milkii. Badhaasni. Daangaachi kan inni gaa awwaardii lama nyaate jechuudha. Dubartii cimtuu bara kanaa fi sirba aadaa cimaa bara kanaati awwaardii lama nyaate. Weellisaa cimaa waggaa. Dinqeessaa filannee ture weellisaa cimaa waggaa. Weellisaa cimaa waggaa. Weellisaa cimaa waggaa. Jettee. مختار عثمان مواتي مختار عثمان qaqqabsiisuutiin fe'aa dubbatu. Muktaar Usmaanii kan bakka bu'ee fuudhee isaanidha jechuudha. Nuti weellisaa cimaa waggaa kanaatiin dinqeessaa filannee ture jechuudha daadoo garuu jettee nyaata innis bareedaadha garuu warra nu filanne keessaa lama dhabneerra jechuudha. Wallee waggaa. كيول Jamaree. جماري Jamaree yaani kisi mukanani Jamaree bilillee ofiina wanii kan argaaf si araadani kan gurmuun si barbaadani Jamaree Waggaatiinis jamaree nyaate sirbituu haaraanis jamaree nyaate lama nyaate jechuudha. Tokkoon isaa 550 qaba akkuma dhibbaa wajjin jamareen awwaardii lama nyaateera. Shillimina awwaardii lama nyaateera. Maaltu naafaa sirba ammayyaa yoo filanne baakoo sheekisaa filannee isa laallasta.
bilbilte hero kofa jette dubbisumma ditama bilbilte hero kofa jette simale filanno tokko maqaba yadanno ganda demfilanno si jaalananno baay'ee namatti tola. Egaa warra nuyi filanne keessaa nuti sirba ammayyaa baakoo sheekisaa simbaana kan jedhu filanne inni sirba ajaa'ibaa sirba biyya keetti hojjetamedha. Garuu muuziqaa baay'een jaalladhuudha sirba ammayyaatiin isa filannee turre nuti wallee aadaatiin immoo addisuu filannee turre innis nyaannee warroota nuyi filanne keessaa namooti nyaannee dinqeessaa dabalaa addisuu kabbadee fi simbaana baakoo sheekisaadha sadii nyaatamne jechuudha. Sadii nyaannee afur nyaanne. Innaa viidiyoo sirriiqaate kana fakkaata tilmaamni keenya gaarii ture hundaa'u gaarii tilmaamne garuu kan murteessu ogeessota muuziqaa waan ilaalan qabu nuti sagaleen keenya parsantii 30 natti fakkaata 70 kan isaaniiti waan ta'eef isaan yeedaloo haa ta'uu rukuttaa ta'uu haala viidiyoo maal ta'uu kan ilaalu warroota koreedha jechuudha koree sana sanii fi abiifiif illee tilmaama gaarii tilmaamne jechuudha saniif awaardiin ture kana fakkaata ani illee irratti hirmaadhee dharraatti argamu argadheen ture. Kaleessa viidiyoo gisiin hojjetan ture viidiyoo akka daawwattu abdii guddaa sirraa qaba. Yeroo biraa viidiyoo biraa deemnutti nagaa